Yeroon isaa gaafa waraana addunyaa lammaffaati. Waraanni Raashiyaa tokko osoo fi hayyama argatee boqonnaadhaaf gara biyya isaanii deemaa jiru. Biyya isaanii keessa akkuma seenanii gahan reefka walitti qabamee miidhamee jiru tokko makiinaa baattee deemtu argan. Yeroo kana namtichi tokko hoggosan dhaabbatee baay'ee ilaale. Yeroo kana kophee haadha mana isaatiif amma duru bite takka achi reefkoota sana keessatti arge. Yeroo kana haadha mana isaa ta'uusaa hubachuun isaa beekame. Kana booda fiigichaan gara mana isaa dhaquudhaan haadha mana isaa mana isaatii dhabe. Yeroo kana gara fiigichaan gara reefkattoota sanitti deebi'uudhaan haadha mana isaa yeroo itti ilaalu haati mana isaa achi keessa jirti. Yeroo kana haati mana isaa akka achitti hin awwaalamne waan barbaadeef warroottan sirna awwaalchaa sana gaggeessaa jiru gaafate. Haati mana isaa akkasitti awwaaluun barbaadamne akka kabajaaf jaalalaan awwaalatu gaafannaan isaaf laatan. Kana booda yeroo fi haadha mana isaa fuudhu haati mana isaa hanga ammaatti lubbuun keessaan baanee keessa jirti. Yeroo kana hatattamaan gara hospitaalaa yeroo geessu haati mana isaa fayyuu dandeesse. Kana booda ammoo haati mana isaa yeroo dheeraa booda yookaan waggaa muraasa booda ilma deesse. Ilmi isii kun ammaan tana pirezidaantii Raashiyaa kan ammaa ta'uusaa ni beekama. Kanaafuu koomantii yookaan yaada kanarratti waan qabdan koomantii irratti nuuf beeksisaa. Chaanaala Illistar subscribe godhuudhaan qophiilee kanaa isiniif eegalee waan jiru like share subscribe godhuun kabajaaf jaalalaan nu faana turaa.